Gaafa amma dura dhufne waan ta'eef beeytanii maqaan keessan duraanuu girmaa fa'aa sodaachisa. Amma ammoo faranjiin hundi shaashamanni akka dhaheen na gaafatti. Hundaafuu gaa bakka san keessa dabarre galatooma jechuun barbaada. Dhugatti uummanni keenya qabsoo aarsaa guddaa itti kafalliseen keessa dabarre biyya keenya akkami guddifna magaalaa teenya akkami guddifna kan jedhu yeroo gabaabaatti mariitti seenuu keenyaaf hedduun gammada. Barreen gaddaa yeroo waan itti jiru beeytaniini barreen gaddaa yeroo kana baroonni jennu wayyaan illee hin diina san qofaami aga wayyaan hin nyaatu biyya sanaa hin diina jechaa turreemi baga odoo biyya hin diigin wayyaan hin diine. Kanaaf yaadni ka'aa jiru mariin ka'aa jiru kunis hagamta qabsoon teenya karaa sirrii irraa akka turte hagamtee akka dhiigni obboleeyyan keenyaa lafatti badinee fi akkuma nama dura jechaa ture yoo nu dalaine rabbi akka nu gargaaruun abdachaa ture hagamta akka ammoo rabbi jabaatee akka nu gargaaraa jiru kan nu agarsiisu rabbi galanni haa ga'u. Uummata shaashee egaa hedduu barsiisuun hin barbaachisu qabsoos yoo yaadattanii gaafa isin asitti kaatanii Getaachoo Raddaa ol ba'ee seetan nuun jedhe qabsoos yoo ta'e uummata tokkummaadhaan tarsiimoodhaan wal dhaga'uudhaan inkaana gaafa jee wal mari'atee ka'u inni ibna gaafa jees wal mari'atee dhiisu waan tureef tokkummaan sun bifa kanaan daran cimee wal dhagahee deemuun isaa hedduu na gammachiise. San qofa osoo hin ta'iin magaalaa fanjiin guddaan itti awwaalama keessaa takka Shaashamannee turte qabsoo keessatti. Kanaaf magaalaan sablammoonni keessa jiran ka sharrii fi shirri wayyaanee keessatti unkutaa'ee tokkummaan sabootaa keessatti mirkanaa'ee awwaalli wayyaanee immoo gaditti fagaate keessaa takka Shaashamannee waan taateef galatooma isin jechuu barbaada. Kun kaleessa fillee murteessaa ture gara fuuldurallee misooma magaalaa kanaatis misooma naannoo kanaatis kan Arsii Lixaatis taataatu naannoo kanaa guddisuu keessatti naamusni akkasii sabaaf sablammoota ofitti qabuun sabaaf sablammoota ofitti qabuu fi ofitti hammachuun barbaachisaadha. Magaalaa Oromiyaa haa taatu malee uummata nu keessa jiru sabaaf sablammoota nu keessa jiru ofitti qabuu barbaachisa. Kaleessa akka qabsoon keenya bakka hin geenyeef sabaaf sablammootaan isin fixuuf deeman jedhanii sodaachisan. Har'a ammoo taayitaan harkatti galfanne tun akka nu harkaa buutuuf biittas gabbooftee gara dimokiraasii akka hin ceeneef sabaaf sablammoota sodaachisanii kan mallaqaan akka dheeffatu. Kun immoo isaan wajjin ta'ee keessa akka nu nyaatu shira akkasii oofti wayyaaneen. Wayyaaneen ammallee hin jirti. Kaambii lama jalaa diine malee kasaffaachuu akka galtee jirti beekama. Kanaaf hojii misoomaa amma jennu kanallee ariifachiisuudhaaf hojii hojjetamuu qabu hunda bakkaan gahuudhaaf sabaaf sablammoota qabachuu fi hammachuun barbaachisaadha. Kana immoo itti jirtan. Dhiyooma kana waan hedduu na boonsistan tokko isin hima. Shira jarri xaxxeen yeroo magaalaan hawaasaa gubattu makiinaan isaanii ka ibidda dhaamsu jalaa guban akka ibiddi sun dhaabanne makiinaan dhaqee isaan gargaare magaalaa Shaashamanneeti. Borumtaa isaa federaalaa miti kan isaanii dhaqqabe abbootii gadaa fi bulchiinsa fi qeerroo Shaashamanneeti akkasii miti. Firummaan uummata ollaa wajjin qabnu wareeni miti qabatamaan akka Shaashamannee kanatti agarsiisutu gaarii jechumaati. Wallallee gaarii qabdan uummanni Sidaamaa kun isin akka malee akka wal keessaa qabdanii mootummaayyuu shakkisiisuu qabu. Kanaaf waliin cimsaa waliin jabaadhaa waan gaarii jechuudha. Gama diinagdeetiin akkuma yaadatti kaasuudhaaf obboleessi akka gaarii dhiyeesse gama diinagdeetiin akkuma Girmaan jetti naannoon guddisoo nama dhibne naannoo kana. Singaaratti ol baatan lafa ajaa'ibaati jira. Reefu makiina irraa bu'ee deemuu diduuf ka'e odoo qambara fi moofaratti finne qotuu eegala lafa sana. San qofa osoo hin ta'in lafa gabbataa ta'e qofa osoo hin ta'in makanaayizdiin keessa seene waan jiruuf gama saniinis haala gaarii jira. Naannoo kanatti haalli qilleensa haalli biyyallee gaarii waan ta'eef
tokko hattoota saantota eegofirraa ariine booda imaammataaf tarsiimoo gaarii yoo kan lafa keenyu taate osoo mootummaayyuu hin godhatin hin gaafatin rakkoolee hedduu naannoo itti furuu dandeenyu. Fakkeenya waa'ee dinnichaa haasaa turre bulchaa wajjin dinnicha ajaa'ibaatiin naannoo kana jiraani. Dinnichaa san kararra baatanii warra shofeeraatiin gurgurra asitti piroosas ta'ee bifa adda addaa dinnicha irraa wanni hin baane jiru. Biyyi Jarmaniitu dinnicha nyaatti. Qursiis dinnicha nyaatta, bishaan irratti dinnicha irraa tolfama. Laaqanni ati waa nyaattu, buskunni ati nyaattu, chipsii wannummaan hin nyaatame. Marfee ati waraanamtullee dinnicha qabaachuun oolu Jarmaniitti. So Shaashamanneen Jarmanti qoyoo jenne baay'ee waan dheeratu natti fakkaata. Kanaaf dinnicha irraa waan baay'ee hojjetama. Waan akkanaa kanarratti reefu iskeel waajjee qaba. Naannoon tokko maaliin adda ka jedhu ikonomii amma formuleet godhaa deemnu irratti imaammata diinagdee amma dura nuu bayaa ture akkuma imaammata nageenyaa fi siyaasatitti imaammata nu saamuu malee bara kan nu guddisuu hin turre. Kanaaf kana keessaa fakkeenyaaf naannoon kun maaliin beekama? Baalee fi Arsiin olaanoo kun qamadii garbuu yoo ka beekamu taate fookasiin keenya guddaan tokkoffaa oomishni naannoo sanii waan sanii akkamitti guddata. Oomisha qofa osoo hin ta'in oomishni sun akka jirutti raw material ta'ee bahuu osoo hin taane process godhamee akka itti deemamuu qabu akkami ka jirurra. Gama Wallaggaa gara isaanii kan hoggaa deemne lafti sun biyya kana jiraachuu isaas shakkisiisa. Warma jannata keessa deemtu si fakkaata beekta. Hedduu magariisa. Maangoon kun mayree jedhan hoggaa ga'e lafatti gadi naqamee ajaan isaa naman deemtu waan ajaa'ibaa. Amma naannoo sanitti wanni godhamu qabu maali? Specialize goonaa jechuudha. Tokkoffaa oomishni sun akka dabalu lammaffaa immoo oomishni sun amma rakkoo nama naannoo sanii isaan qaban maal seetan? Asitti gabraatti amma waan goona rakkisa. Achitti garuu maangoo waan ga'u achi fe'anii hoggaa Finfinnee gaanitti hin shama jira. Dheedhii fidanii dheedhii sun immoo asitti gaariin ta'u jechuudha. Kanaaf achitti laasaa ture baqqala wajjin wallaallee saalfanne. Maangoo haramni tolchee koddaa tokko naqannee osoo deemnu maangoo ajaa'ibaa achitti agarree jechuudha. Kanaaf specialize bifa ta'een deemu. Kanaaf naannoon Shaashamannee kun maali ka jedhu akka dhufnee waan tokko dhiibaa turre. Ikonomii Oromiyaa kanaahu diinagdee Oromiyaa kanaahu mee sarvee haa goonu maap haa goonu maal qabna ka jedhu achirraa ka'uu barbaachisa fakkaata. Kanaaf naannoo akka Shaashamanneettis naannoo biraattis fuulleeffannaan keenya wanni addaa comparative advantage naannoon kun qabu maali jennee irratti fuulleeffachuudhaan hojjechuu. Kun immoo waan mootummaa qofa eenyu miti. Waan tokko asirratti immoo jala muree waan xiqqoo abdii keessan duubatti sin dhiibu. Mootummaan tun amma amata 3-4 homaa nama hojjechuu hin dandeettu. Maaliif mogolee dhoofnee jirraa mire? Amma beeyta waan lama deemu jira. Tokko meetee xixiqqaa gadafe keessaa hurgufa jettan bakka hurgufame san kabiraa haga seenuu humni isiin dadhaba. Kanaaf mootummaan kun amma keessattuu gaaga'ama siyaasaatii fi gaaga'ama crisis, political crisis, security crisis manage godhuu irratti waan deemtuuf hojii dinagdee baay'ee hojjetti jennee yoo ka deemnu taate harree ofiifuu lafa dhoofte irratti baay'ee dabalu ta'a. Okay? Realistic waan ta'eef. Kanaaf gama dinagdee hoggaa haaso'inu ijoolleen keessan kaasin nu affeeran dhufanii turan. Mootummaa irratti illee wacaa itti dhiibaatuma maal godhaa maal jechaatuma. Ummanummaanuu dhaloottoonni naannoo kanaa nu hayyoonni akkamitti dinagdee kana jajjabeessuu dandeenya kan jedhu irratti illee itti yaaduu barbaachisaa natti fakkaata. Kan mootummaa irratti iyya. Kanaan wal qabatee fakkeenyaaf wanni tokko bulchaan godinallee kantiiballeen akka dhaabatti illee haa taatu akka mootummaatti illee wanni falmachuu qabdan tokko maali? City tax. Magaalaan amma magaalaa akka Shaashamannee guddaan kuni waa hundaaf federaalaaf naannoo eeggatee guddachuu hin danda'u. Fabrikaa gurguddaa jira ammas keessa fabrikaa gurguddaa jiraatu waldaaleen gurguddaan PLC jedhee federaalatti galmaa'e. Sani sharri mallasaatti achitti galmeessise. Maaliif? Fabrikaan ka oomishu asi karaan inni oomishni irra deemu ka Shaashamanneeti gibira immoo karraa guuru warra kaan. Maal haa godhu kantiibaa banfeeta osoo gootan taate gibira isinirraa guuree deebisee yoo ittiin hojjetin homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Keessattuu magaalonni gurguddoon akka Shaashamannee kun gibira mataa isii city tax haalli ittiin kaafachuu danda'an road tax bakka adda addaatti amma gibirri akkanaa kun godhama haalli itti gibira irraa sassaabanii revenue takkaa galiin isaanii harka isaanii jiru ka achi ol gaafatanii achi gad deemu otoo hin taane mallaynu karaa kanarratti qisaasame otoo ol deemuuf gad deemu beektu. Kanaaf sun akka hin taane irratti hojjechuun barbaachisaa ta'ee natti mul'ata. Kan yuunivarsiitii obbo Ayyalan kaase obbo Ayyalan waa'ee barnootaa kana kan cimsa.
dhugaa yuunivarsiitiin banamuun gaarii ta'e osoo jiru waan tokko garuu irraanfatina. Yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessatti baname waan jiru natti fakkaatu. Maaliif jechuudha? Yuunivarsiitiin kontiroobaandiin hojjetame salbaajii oomishaa jira biyya kanatti dhugaa isin ijaa. Maaliif? Amma yuunivarsiitii Arsii uumame jettanii miti. Yuunivarsiitii ta'uu hin danda'u. Maaliif? Kolleejii madura jirtu irratti waa itti ijaaranii yuunivarsiitii jedhanii afaan qabsiisan uummata Arsii. Akkasii miti. Wanni guddaan tokko yuunivarsiitii haa taatu, kolleejii haa taatu, haayiskool haa taatu wanni ijaaramu suni wanni ijaaramus waan kwaalitii qabu waan gaarii. Barnoonni achi keessatti kennamus ijoolleen achi keessaa baatu waggaa lakkaawwattee yoo baate waan hojjette yoo hin beekne maal nuu gooti. Biyya kanatti wanni ta'aa jiru mallasaan biyya tan ajjeesee du'e beeytu. Ajjeesee du'e. Barataa faranjiitti beeke faranjiin lakkoofsa malee nama laaltu. Lakkoofsa nama ammanaatu eebbifame jedha. Nama ammanaatu mana barnootaa jira yaa birrii itti guurti. Birrii sanirraa parsantii 20 as facaasee parsantii 80 ganda sanitti achi facaase. Kanaaf amma rakkoon injiinariingiin nama baay'ee bahe barsiisaan amma yuunivarsiitiin beeka nama baay'ee bahe. Meeqaan tamtu ogummaa dhugaa injiinariingii karaa tolchuu danda'a. Ani mucummaan fira kiyyaa tokko loo seeraan giraajuweet godhe eebbifame. Seeraan eebbifame xalayaa takka naa barreessuu hin dandeenye afaan Ingiliziitiin miti afaan Oromooti. Xabaqaa maal namaa ta'a kun ufiifuu waan akka hin danda'u. So maaliif kana isiniin jaa? Lafa ho'itu waan taateef yoo ol kaate mootummaa sochooftu waan taateef yuunivarsiitii yoo jettanii lammaan dhufee tokko asitti isinii dhaabu. Waan bu'aa yoo hin qabaanne maqama isin nyaataa fi afaanuma isin qabsiisan malee bu'aa hin qabu. Yoo yuunivarsiitii isin ijaaran illee waan lubbuu qaba akka ijaaru qaqqabaa laala. Yuunivarsiitii waan sirnaa akka tokko isin ijaaramu kanarratti fuulleffachuun barbaachisaa ta'atti fakkaata. Dhugatti akkuma reefu qeeljeetti abdii wani namaa kennu jira amma magaalaa kanas asallas hamma tokko magaalaa tokko keessatti kunis maali? Tokko hoggansi dargaggeessi qofa osoo hin ta'in kan qalbii qabu. Kanama dhaggeeffatuu fi uummata isaa kabaju as dhufaa jira. Kuni barbaachisa. Kanallee lafatti oppidiyoon nuun kennine qabsoofne dullacha fi kontiroobaandii kana keessaa caafne wawayyaa keessaas baafne. Kanaafuu hoggansi jajjabaan kun as ba'uun wal dhaggeeffachuu eegaluun nama dhaggeeffachuu eegaluun uummata kabajuu fi uummata ulfeeffachuu eegaluun keessattuu qaamna sadarkaa Shaashimanneetti agarru kuni bu'aa guddaa qabaata jechuudha. Hoggansi akkasii yoo jiraate isinilleen dhagaanii miti dhamaan dhayxanii sirnaan itti himattan rakkoo keessan. Nulleen miidiyaa irraa baaruu osoo hin taane dhayilee waan dandeenyu gorsinaa jechuudha. Isaanillee gaafii fi dhiibbaa keessanii gorsa keenyan biyya bulchuu danda'an. Kuni abdii wanni namaa kennu hoggansi akkanaa kun as bahuun hoggansi kun immoo Oromoo waan tokko sanitti himu amata 150 sirna alagaan bullee amata 25 sirna nyaattuuf sirna hamattuu sirna abbaa irree jala bullee waan jirruuf agasi gugurtuun hin jiraatti. Hoggansi illeen dhiitee amma hoggansi durii akka ammaa kanaa miti beeyta akka durii amma otoo galma kanatti ol geenyee waan hin taane yoo gaafannee fi bilbileetti habsifaa gaazii yaamaa miti. Hoggansi durillee akkasitti hoggansi amma jirullee dimokiraasiin ilaameen biyya bulchuu amma barataa jira. Amma barataa jira jechuudha. Kana jidduutti gaafii misoomaa dhufaa jirti. Kana hunda wanni abdii nuu kennu waliin mari'achaa waliin haasaa yoo deemnu taate bakka takka gageenyutti. Wanni nu isin jennu maali? Nu isin gorfadna.